nagaaf araarri waaqayyoo lafa jirtan maratti sinaa qaqqababu jechuu jaallanna. Kun waldaa keenya waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa biqiltuu qidaameedha. Maarree akkuma hundumti keessan beektan waldaan keenya waldaan Adventistii biqiltuu qidaame waldaa haadhoo seena qabeettii eebba hafuuraaf qaamaan kan badhaate jannata lafarraa haga jechuutti kan nu jechisiisuu dandeessudha. Waldaa kana keessatti buuleeyyii kan ta'an manguddoolii, aayyooliif abboolii baay'ee isaanii qabna. Isaan jala teenye jireenyaatiif wantoota barbaachisu kana buuqqachaa turre. Guyyaa har'aas seenaa gabaabaa hundeeffama waldaa keenyaa wajjiniitiin kan wal qabatu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Kallattiimaan gara sagantaa keenyaatti yaada keessan akka deebistan akka itti eebbifamtan affeerraa keenya. Fayyaa ta'in jedha boleessa koo beenyaatiin maanguddoonni keenyas waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftanii siniin jechuun barbaada. Seenaa yookaas yaadannoo keessan xiqqoo ishee ol kaa'uu barbaanneeti. Dabalatas ilmaan keessaniif gabaasa xiqqoo waa ol gabaasuu barbaanne iddoo kanatti isin barbaanne waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif galatooma. Mee obbo Taammiruu dhufeeraa goota isa jalqabaa obbo Yaadataa Karrayyuu wajjin turerraan ka'a. Obbo Taammiruu dhufeera. Isinii fi obbo Yaadataa Karrayyuu, obbo Gosaa Jinfeessaa, akkasuma obbo Ayyaaloo Moluufaa taatanii gootota baay'ee wajjin ari'annaa rakkina hedduu keessa akka darbitan wangeela kana otoo lafa hin buusiin turtii yeroo dheeraa keessa darbitanii mee akkamitti wangeela kana asiin geessan yaada xiqqoo nuuf qooda. Galatoomaa jechuun barbaada. Waaqayyoof galannaa ta'uu isa carraa akkasii umurii keenya kanaan nu laatee fi jalqaba gara amantiitti yeroo dhufee bara 1962 keessa mana barumsaa Green Lake yommuu galee Gibre Gabbi kan jedhamu saabjektii barnootaa keessaa isa tokkoffaa waan ta'eef seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko nuuf dubbisanii sana booddee kadhanne erga ta'ee booddee saabjektii isa biraatti darbaa turre. Kanumaan otoo jirru amantii keessa gallee galgala warri adii gabatee gurraacha irratti wantiidhaan nu barsiisaa turanii suura footoo waaqayyoo nu barsiisaa turanii isa kana otuma barannu bara 1967 yeroo dargiin dho'e yaabbannoodhaan masalaaliitiin bishaan geendaa keessa bu'uudhaan achitti cuuphamne erga cuuphamne turtii waggaa tokko booddee dargiin nu ari'achuu mootummaan dargii amantii kana balaaleffachuu jalqabe. Yommuu sana warri adii sa'aa 24 keessatti biyya gadhiisuu qabaatu yeroo jedhe yommuu sana muka jalatti walitti nu qabanii xiyyaarri dhufte suura nu kaafatanii macaafota adda addaa nu kennanii boo'anii imimmaan isaanii buusanii nuyis imimmaan keenya buufne adaraa kana nutti laadhatanii xiyyaara isaaniitti ba'anii tokkan. Achirraa eegalee ari'atamni ittuma fufee dargiin nu ari'achuu jalqabee nutti heddummannaan kaan mana gadhiisnee maatii keenya gadhiisnee caakkaatti tulluu saahilitti kutaa Green Lake immoo injekshin kifilii ciisuudhaan yeroo keenya baay'ee dabartine aniif obboleessi koo Yaadataan ari'atama kana keessatti midhaansaa bakkeetii ciruudhaan baargamoo isaa jalaa ciruudhaan maasharaaf qonyee jalaa fudhachuudhaan macaafota adda addaa immoo yeroo yerootti warri aanaa dhufanii nurraa fudhatanii akka kanaatti ari'atama baay'ee keessa darbine amma ammaatti maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u lafa qabsiisne maatii amma kana warree keessa jiraanne irraa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Baay'ee fayyaa ta'a waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaaladhaa. Seenaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een yaadannoo ta'u nu yaadachiistanii mee amma immoo gara obbo Ayyaaloofaattiin darbaa. Ammayyuu haala teessuma keessanii yoon ilaalu wangeela keessan macaafa qulqulluu keessan harkatti qabattanii jirtu. Nama nuffisiisu wangeela kana yeroo dheeraadhaaf lallabuun labsuun kun nama nuffisiisu darbees immoo sirnoota darban keessatti ari'atamaa, reebamaa,
hidhamaa arrabsamaa turtanii meeshaan qonnaa keessan illee isin harkaa fuudhamee ciramaa caccabsamaa akka turetti odeeffama. Darbees immoo wangeelli keessan nama baadhattan kun macaafni qulqulluun illee si'a lama isin harkaa fuudhamee aanaa Jimmaa Gannatii akka galetti haasa'ama. Obbo Ayyaaloo mee seenaa kana akkamitti yaadattu isin waa'ee seenaa kana? Baay'ee ulfaadhaa jenna. Galatooma maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Akkuma asirraayyuu ka'ee sirna darbe keessa baay'ee rakkinoonni baay'een nu mudatee ture. Hammuma obboleessa koollee baay'ee hin deemne turre. Anis maatii asittidha. Naannoo waggaa 20 na hangafa. Garuu akkamitti asiin geessan inni jedhe gaaffiin nama gaafatamu. Akkamitti cimattan inni jedhu kuni humna namaatiin namni waa tokko cimachuu hin danda'u. Humna Waaqayyootiin yoo ta'e malee. Ijoolleen Ibrootaa 3 utuma rakkinni gurguddaa irra jiru boolla keessaa ba'anii unis tiksii 1-2 yeroo dubbisannu namni akka kanaan baay'anne Waaqayyoon dura bu'aa keenya goone isatti amananneetu hanga yoonaa geenye. Waaqayyoon galannaa ga'u gara hidhaattis nu geessaniiru, gara reebbitiis nu geessaniiru. Reeffis yeroo duunu boqonnaa nu dhoowwatanii lafatti awwaalamnus dhabneerra. Kanaaf amma ammaatti Waaqayyo cimsee nu dhaabee nu gargaare. Amma immoo Waaqayyoon galannaa ga'u akka urjoota waaqarraa baay'anneerraa itti gammanna gara fuulduraatti deemna jechuun barbaada. Galatoomaa fayyaataa Waaqayyo sinaa eebbisu. Fayyaataa Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaaladha. Mee amma immoo gara Aadde Sukkaariitti hin darba. Mee amma maal isinitti fakkaata Aadde Sukkaarii? Yommuu dubbiin sagalee Waaqayyoo kun akka kanaatti babal'atee waldaan Waaqayyoo kun gamaa gamanatti ijaaramee argitan ija hojii keessanii akkasitti lafarratti yommuu argitan maal isinitti fakkaata? Darbees immoo dhaloota keessan amma ergaa kana isin harkaa fuudhaniif dhaamsa maalii qabdu meesin? Waaqayyoon nan galateeffadha. Kan hundumaa nu agarsiisuu isaatii fi rakkoo baay'ee keessa nu dabarse. Yeroo jalqabaa gara mana amantii galle keessatti yeroo ari'atamaa ture, yeroo dargii okannee ture kan uni waaqessinu. Garuu Waaqayyoon hin kadhannaa, Waaqayyo akka nu gargaaruuf. Garuu Waaqayyo yeroo sanatti baay'ee nu gargaara ture. Yeroo kadhannutti ammuma nu biratti argama. Waaqayyo haa galateeffamu. Warra dhukkubsates nu fayyisa, nuunis nu gargaara. Warra hidhameef sanaafis hin kadhanna ture. Kana keessatti nu gargaaree dabarsee ijoollee nu kennee ijoolleen keenyayyuu bakka qabatanii ani obboloota koo ana ture kadhatee fi kan gara mana waldaatti fide isaanis amantii kanatti jabaatanii hammarraatti jiraataniiru. Darbees ijoollee mana Waaqayyoo keessatti kan ani argadhe Waaqayyo na harkaa fuudhee biddeen isaanii kenneera. Warra kaaniifis itti deemaa jiru. Isa kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadha. Yeroo kana keessatti egaa yeroo gabaabsuuf jecha waan baay'ee dubbatamuunis otoo qabu gabaabsee waan jedhu ijoollonni nu harkaa ba'anii bakka baay'ee jiru. Yoo nuyi maqaa dha'uu baanneyyuu bakka baay'eeti Waaqayyo biddeen isaaniifi kennee isaan gurguddisee harka isaaf mana isaa keessatti isaan gurguddiseera. Kana keessatti isa isaan guddise Waaqayyoon yaadatanii waan nuyi gaafannu waldaa isaanii keessaa ba'e kana keessatti akka nu bukkee dhaabatan waan nuyi isaan irra barbaannu akka nu godhan nan isaan gaafadha. Ergaa kootinni kuni kanaaf kanuman jedha. Yeroo itti aanu keessatti immoo akkuma Waaqayyo amma carraa nuu kenne akka nu gargaaru waa'ee waldaa akka dubbannu nu haa taasisu. Maqaa Waaqayyootiin galatooma. Baay'ee fayyaa ta'e Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaaladha Aadde Sukkaaree.